Suudaan hidhattoonni Itoophiyaa daangaa ce'uun loltoota isirratti haleellaa raawwachuu beeksiste. Dhaabbanni odeeffannoo Suudaan akka gabaasetti hidhattoonni Itoophiyaa kamisa kaleessa daangaa ce'uun loltoota mootummaa Suudaan irratti haleellaa raawwataniin loltuun Suudaan tokko akka ajjeefamee fi dabalataanis loltoonni hedduun ammoo madaa'uu beeksise. Hidhattoonni Gondar lixaa irraa gara magaalaa Suudaan Qadariif jedhamtu seenuun misooma qonnaa irratti eega haleellaa raawwataniin booda loltoota mootummaa Suudaan kaambii Barkat Nuuriin jedhamu keessa jiran walitti bu'uu odeeffannoon ni addeessa. dubbi himaa waraana mootummaa Suudaan Birgaadeer Jeneraal Amiir Muhammad Al-Hassan ibsa gama televizyiiniin kanneen hidhattoonni daangaa ce'anii haleellaa raawwatan kunniin mootummaa Itoophiyaatiin deeggaraman jechuu yakke. Himannaa Suudaan kana ilaalchisee hanga ammaatti mootummaan Itoophiyaa irraa deebisaan kennamee hin jiru. Haa ta'u malee waraanni Suudaan jalqaba ji'a kana daangaa Itoophiyaatti ce'uun naannolee muraasa qabachaa akka ture miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turan. Dabalataanis torbee lama dura jilli mootummaa Suudaan gara Finfinnee dhufuun daangaa irratti rakkoolee mudatan haalatti furuun danda'amuu fi daangaa biyyoota lamaanii sararuu irratti qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'atuun ni yaadatama. Namoota Itoophiyaatti COVID-19 qabamuun isaanii mirkanaa'e jidduu 660 akka magaalaa Finfinnee irraa ta'uun ibsame. Namoota Itoophiyaatti hanga guyyaa har'aatti COVID-19 qabamuun isaanii mirkanaa'e 968 keessaa isaan 660 akka magaalaa Finfinnee irraa ta'uu biiroon fayyaa magaalaa Finfinnee beeksise. Gabaasni biiroo fayyaa magaalichaa irraa har'a waaree booda bahe namoonni 342 kanneen tuttuqaa fi seenaa imala hin qabne ta'uu mul'isa. Majlisni naannoo Somaalee sanada hooggantoota Majlisa Federaalaa irraa dhoksaan dhiyaate balaaleffate. Manni marii dhimmoota Islaamaa naannoo Somaalee sanada fuula 11 qabu kan hooggantoota Majlisa Federaalaa muraasa ta'an irraa wixineen seera manni marii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa labsiin akka hundeeffamu gaafatu akka fooyya'u jechuun koree dhabbii dhimma seera haqaa fi dimokiraasii manni marii bakka bu'oota ummataaf dhiyaate balaaleffatuun ibsa baase. Manni mareechaa xalayaa fuula lama qabu kan koree dhabbii bakka bu'oota ummataaf erge irratti sanadni dhoksaan dhiyaate kan musliimoota naannichaa fi guutuu biyyattii bakka hin buune jechuun balaaleffate. Itti dabaluunis koreen dhabbiin dhimma seera haqaa fi dimokiraasii mana marii bakka bu'oota ummataas sanadni dhoksaan dhiyaate kan musliimoota naannichaa bakka hin buune ta'uu hubatuun wixineen seeraa duraan dhiyaatee ture akka raggaasifamu gaafate. Doonaald Tiraamp hariiroo Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa waliin qabdu addaan kutuu beeksise. Dhaabbatni fayyaa addunyaa WHO weerara COVID-19 Chaayinaa keessatti jalqaba ka'ee dafee nuun beeksifne jechuun qeeqaa ture. Pireezidaantichi WHO badii isaa kana amanee tarkaanfii sirreeffamaa yookaan hin fudhanne ta'e Ameerikaan deeggarsa dhaabbatichaaf kennitu addaan ni kutti jechuun akeekkachiisaa ture. Haaluma kanaan Doonaald Tiraamp kaleessa hariiroo Ameerikaan WHO waliin qabdu addaan kutuu beeksise. Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaatiif biyyoota hunda caalaa maallaqa guddaa kan kennaa turte yoo ta'u bara 2019 keessa qofa doolaara miliyoona 400 WHO kennuunsii odeeffannoon keenya ni addeessa. Tiraamp ibsa kanneen WHO'n dhiibbaa Chaayinaa jalatti waan kufee jiruuf hariiroo dhaabbatichaa waliin qabnu ni dhaabna. Ameerikaan kana booda maallaqa kana dhaabbilee birootiif dabarsitee kan kennitu ta'a jedhe. Pireezidaantichi itti dabaluunis addunyaan badii mootummaa Chaayinaatti rakkachaa jirti jedhan. Chaayinaan du'a lammiilee Ameerikaa 100,000 ol tahaniif harka keessaa qabdi jechuun yakke. Chaayinaan gama isiitiin Tiraamp lammiilee biyyattii sababa vaayirasichaatiin du'aa jiran baraaruu dadhabnaan harka nutti haqataa jira jechuun haalte.